Makaba kan ilma kana furu qulqullu waqii tokko ameen. Yoo jiraannee lubbuudhaan gooftadhaaf jiraanna. በሕይወት ብንኖር ለጌታ እንኖራለን። እርገሞን ሰሚ ወሬገምቶን ቁልቁሎን ሁንድ ሳንቾ akka arjummaa fi gaarummaa isaanitti Waaqayyo kan nu gargaaru kan wajjin ta'ee kan nu deeggaree haati keenya dubaroo Maariyaam qulqulloon wareegamtoon hundumti isaaniitu iyyuu akka arjummaa isaanitti kan wajjin ta'an dadhabbii keenya irratti jajjabinna gadda keenya irratti gammachuu abdii guutuu keenya irratti abdii argachuudhaan akka jiraannuuf kan yeroo kanaan nu ga'anii maqaan isaanii nuuf yaa ulfaatu. Yeroo hundaayyuu Waaqayyo Gooftaan kaleessa har'a borii addunyaa boo'ichi fi imimmaan gidiraa fi dhiphoon boo'ichi fi imimmaan itti baay'ate keessaa adda baatanii dubbii Waaqayyoo kan dhageessan hundumti keessan attam yeroo kana geessan. Dubbiin sagalee Waaqayyoo akkana jedha. በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለን። ልቡudhaan taanee yoo jiraannu gooftadhaaf jiraanna. ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። yoo duunes gooftadhaaf ni duuna. እንግዲህ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነው። egaa lubbuudhaan taanee yoo jiraanne yookaan yoo duune kan gooftaati jedha. Dubbii sagalee Waaqayyootiif gooftaan yaa ulfaatu. Yeroo hundaa Waaqayyoo gaarummaan isaa baay'atee gargaarsi isaa nurraa kan adda hin baane Waaqayyoo dubbii dhugaa ta'e dubbii isaatiin kan nutti dubbatu Waaqayyoodha. Namni ani Waaqayyoon nan amanadha jedhu jireenyi koo maalidha jedhee of gaafachuun isarraa eegama. Namni baay'een jireenya biyya lafaa irratti gaafa jiraatu waa'eedhuma lubbuu isaa otuu hin hubatiin waa'eedhuma foon isaatiif gaggabaa kan jiraatu jira. Kun isaan immoo jireenya biyya lafaa irratti gadadoo garaagaraatiin yogguu qabamu jireenyi isaa kanuma itti fakkaatee of daangessee gammachuudhaan ala kan jiraatu baay'eetu jira. Waaqayyoon garuu dhugaadhaanis qajeelummaanis yogguu jiraannu kan isaadha akka taane nutti hima. Qulqullichi Phaawulos umrii isaa walakkaarraa kan jiraate Waaqayyoon utuu waliin galiniif nama reebaa ture, nama lubbuu dabarsaa ture, nama ajjeesaa ture, nama ejjaa ture, nama Waaqayyoon ganuurraa jiraachaa ture. Umrii isaa walakkaa immoo Waaqayyoof of bichisiisee, Waaqayyoof of dabarsee of laatee, Waaqayyoof of kennee, Waaqayyoof dhugaa ba'ee, Waaqayyoof jecha gidiraatti dabarsee nama of laate. Egaa jiraachuun koos jechaa jira, du'uun koos jechaa jira. Yoon jiraadhe lubbuudhaan Waaqayyoof an jiraadha kan gooftaati, yoon du'es kan gooftaati jedhee dubbachaa jira. As keessatti maal hubannaan? Hidhamuunsaa gooftadhaaf ergate, arrabsamuunsaa gooftadhaaf ergate, jibbamuunsaa gooftadhaaf ergate. Har'a namoonni dubbii Waaqayyoo irraa hir'anneetoo yaada fedha foonii keenyaati deddeebinu.
namoota arrabsu, namoota tuffachu, namoota wanta addunyaa kanaatiif qofa of bokoksuudhaan warri jiran namoota baay'eetu jira. Waaqayyoodhaan garuu hammam akka gargar baane ni argina. Akkam gammadoodha, akkam carraaqamuudha Waaqayyoof jiraata. Hammam gammadoodha warroonni Waaqayyoof hojjetan, warroota Waaqayyoof dadhaban, warroonni Waaqayyoof halkaniif guyyaa dhama'an, warroonni Waaqayyoodhaaf uummanni Waaqayyoo barachuu qaba, uummanni Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaga'uu qaba jedhaman, warroonni akkam dadhaban akkam gammadu. Egaa warroota Waaqayyoodhaaf mana hojjetan dhiisaati warroota addunyaa keessatti jiran yoo ta'an, yoo jiraatan Waaqayyoodhaaf, yoo du'an Waaqayyoodhaaf dabarsanii kan daabiloosii of hin laanneen alatti jechuudha. Kanaadha kan nuyi jechaa. Egaa har'a kaasee namni Waaqayyoof hojjetu yoo jiraate yaa gammadu, yoo jiraate Waaqayyoof, yoo du'es Waaqayyoof. Biyya lafaatti yoo jiraate Waaqayyoof waan hojjechaa jiraatu, Waaqayyoof waan dadhabaa jiraatu, Waaqayyoof waan bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbaa jiraatu yaa gammadu. Jireenya kana xumuree gara biyya bara baraatti, jireenya bara baraatti yogguu ce'u immoo yeroo sana immoo ergamoota wajjin, qulqulloota wajjin, luboota samii 24 wajjin, ergamoota magaalaa 3 jiran Iyyoor, Eeran, Raama, qomoowwan arbaab, qomoowwan sulxaanaat, qomoowwan nanaabit kan jedhaman irratti muudame kan jiraatan hunda wajjin Waaqayyo fuulletti galata kan dhiyeessan waan ta'eef yoon du'ees yoo duunes kan Gooftaati jedhu. Kan seexanaa miti jechuudha. Har'a garuu kan seexanaa kan of godhan jiru. Har'uma kana Waaqayyoon gananii ofii isaanii kan seexanaa kan of godhan jiru. Nuti garuu yoo duunes kan Waaqayyoodha, har'as kan Waaqayyoodha. Kan gargar nu baasu kana har'a addunyaa kan jaalatan, har'a dhiichisa kan jaalatan, har'a dhiichisa kan jaalatan, har'a dhugaatii kan jaalatan, har'a addunyaa keessatti mallaqa kan jaalatan, har'a bareedina addunyaa qofa jaalatanii, har'a beekamtii addunyaa jaalatanii, dhiichisaaf sirba qofatti kan makamanii jiraatan, eenyummaa isaanii gananiis Luusiifarii seexanaaf of bichisiisanii kan jiraatan, mallaqa argachuuf jecha kan of gurguran, foon isaanii kan gurguran seexanatti jiru waan ta'eef nuti immoo yoo jiraannes of bitnee yoo dogoggorre gaabbii galle gara mootummaa Waaqayyootti dabalamuudhaaf, cubbuu yogguu hojjenne gaabbii galuudhaaf, Waaqayyootti araaramuudhaaf yoo jiraannes kan Gooftaa, yoo duunes kan Gooftaa tija. Kana qofa miti kan dubbatu qulqullichi Phaawulos maal jedha? Yinaafqot tasfaayi ነው isin aja kuni hawwii koodhaa fi eeguu koodha, yaaddoo koodha. Nan yaadda jechuun yaaddoon qaba, yaadeera jechuudha. Nan yaada biyya sana, yaaddoon qaba, naafqoota addabbii abdii koodha sana. Filiiphisos boqonnaa 1:20 irratti kanaadha kan jedhu. Waan tokkoon iyyuu taanaan hin sodaadhu. Garuu lubbuudhaan yoon jira yookaan yoon du'u ከክርስቶስ በግልጥነት ክርስቶስ ወጅን ይፈት ሁንዱማ አከድሯት አመሞዩ ፎን ኮልቲ ነንከበጅማ ፊልጵስዩስ ቶኮ ድግደማት ከነ አርጉዳ jireenya samii kana arguudha, jireenya dhugaa kan arguudha. Nanawwa bakka biraatti yoo dubbatu maal jedha? Yaadni koo wanta lamaan wal dhahe. Inni tokko biyya lafaa kanarra jiraadhee otoo isinitti dubbii Waaqayyoo himee gaariidha. Isin amantaadhaan jabaattu, isin Waaqayyoon amanutti jabaattu, isin Waaqayyoo waliin jiraachuutti jabaattu, isin Waaqayyoo isa wajjin dhaabachuutti jabaattu jedha.
argitanii kana kan jedhu kana kan isa kana kan dubbachaa jiraachuu koodhaas du'a koodhaas egaa of tilmaamu qabu mana ijaaruuf kan jiraannu jira konkolaataa bituuf kan jiraannu jira jiruu bakka waan waaqayyo jedhamu dhiisnee callisnee fuudhuuf qofa kan jiraannu jira heerumuudhaaf qofa kan jiraachuu jira waaqayyoodhaaf utuu hin dadhabin waaqayyoodhaaf utuu hin hojjetin umrii keenya kan fedhinu jira kanaadhaaf Filiphisiyoos 1:21 irratti ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ jireenya kootiif Kiristoos yoon du'e iyyuu bu'aadha. Isaaf waan hin jiraadhu. Isaaf waan hin bu'eef, isaaf waan hin du'eef, isaaf waan hin dadhabeef, isaaf dafqa koo waan hin harcaase, isaaf bokkaa keessa deebi'ee waan hin lallabeef, isaaf jedhee mana hidhaa waan hin galeef, isaaf jedhee waan hin adeemsameef, isaaf jedhee dhagaadhaan waan hin rukutameef, isaaf jedhee waan bidiruun koo caccabdeef, isaaf jedhee obbolootumti na wajjin dhalatan waan na jibbaniif, isaaf jedhee hiriyoonni koo waan na gananiif, isaaf jedhee maatiin koo waan na arrabsaniif, waan na tuffataniif akka haadha jedhu. Dee tajaajilaan maalii jedhu qabeenya qabu maalii qabu akkam jennu kana jechuudha. Ishiin immoo qeesidhaan immoo qeesida akka nu amma jennu kana jechuudha. Garuu kana miti inni kan dubbachaa jiru du'eetuyyuu anaaf maalidha bu'aadha. Nu galaa waan jechaa jiru kun nu galaa. Naaf qulqullichi Qeerloos nama jireenya Kiristoos yaaduuf dhuguma Kiristoos hammam galeef dhuguma Kiristoos hammam galeef dhuguma Kiristoos hammam hubatee kanaaf ለኔ ሕይወት ክርስቶስ ለክርስቶስ መሞት ጥቅም ቡአ ነው ከናንም እንገዱ አማ ወርዩዱ አንገደንጅ ከናን ገረ ፉልዱራትስ ነንገመዳ ኢስከነ ከና አፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ አከን ፈየ ነን ቤቃት humna kiyyaamiti jabina kiyyaamiti garuu otoo hin jiraanne jechaa jira. Kanaaf waan waaqayyoon jedhu isa kanaadha kan hubachuu qaba. Waa'ee biyya lafaati miti inni maal jedha mataa isaatiin inni kun waa'ee Kiristoosiif nuuf kennameera. Waa'ee nuti waa'ee Kiristoos nuti garuu biyya lafaatti madaqlee nama waaqayyoon beeku arraba keenya eeggannu miti callisnee ma isaan dhufe dubbata kabajaa namni nama kabaju jira bara kanatti ati akka fayyaadha abboo jirta obboleessa koo isin akkam barsaa koo isin akkam abbaa koo isin akkam obboleetti koo isin akkam faarfattuu koo isin akkam afaan keenyarraa wanti tokko hin jiru wanti kabaja. Namni hunduu waan beekutti fakkaatee beekumsa addunyaatiin kan bade qofatu baay'ee. Isa kana hubachuun akka nuuf ta'u isin birattis akka hubattan dirqama isinirraa eegamu jedha kitaabni kun. Dirqama waa'ee dhugaa hubachuudha. Waa'ee jireenyaa hubachuudha. Maarree yoo lubbuudhaan jiraanne kan eenyuti amma? Lubbuudhaan jiraachuun keessan abbaa manaa keessaniif miti, haadha manaa keessaniif miti, ijoollee keessaniif miti, fira keessaniif kun waan biyya lafaatti hafuudha kan jechaa jiru. Isa kanarra darbaa yaada jechaa jira. Waa'ee jireenya dhugaa, waa'ee waaqayyoo yaada jechaa jira. Waa'ee qajeelummaa yaada jechaa jira. Waa'ee dhugaa yaada jechaa jira. Waa'ee jireenya gaabbii yaada jechaa jira. Waa'ee kufanii ka'uu yaada jechaa jira. Namni kana hubachuu danda'a. Isa kana hubachuun, isa kana baruun
nurraa eegame. Kan nu barsiifate, kan nu gorfate, Waaqni abboota keenya akkasumas Waaqni keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinni fi kabajni maqaa isaadhaaf haa ta'u. Galanni dubaroo Maariyaamiidhaaf, galanni fannoo Gooftaatiif amma bara baraatti amiin. Waaqni abboota keenyaaf amantaa kan kennu, abboota keenyaaf kan mul'ate, abboota keenya kan gargaaru, ijoollee Waaqayyoo bara akka ibiddaatti boba'u kana keessatti nu gargaaru. Bara cubbuun baay'ate kana keessatti nu gargaaru. Umrii gaabbii nu kennu, dhiigaaf foon isaa nu kennu. Nu gargaaru. Waaqayyo nu jabeessu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.